osoo birrii qaaruun walitti qabeetu walitti qabatte kuni waa shaxxoorummaa miti waa sanaxaluu miti akkanatti kabajaa kee diida keessatti of arakkaste jechuudha biduun faayidaa. تزيني بكل شيء أختي إلا حواجب لا تنمصيها، الرموش لا تصليها، الثياب لا تقصريها وتضيقيها، شعرك لا توصليه، ووجهك لا تكشفيه، والوشم لا تقربيه، ولا تخرجي متعطرة متبخرة، لا تخسرين رحمة الله ولا تجعلي نفسك مطرودة من رحمة. الحرام يبقى حراما حتى لو كان الجميع يفعل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلينكي فيديو هريا ولد ديبنيرا فيديو انها كوني ونجدو سينا انتلا تقاي انتلتين توني هذا شيتين مبارزة يوكين نما ولي والدرقمو ناحيمي صاحبتي ياجني والدرقما ناحيمي جتين جتشو يعني أتكنا قولي أنا كنا قول أكا والإنجندوسان يرو كان هذا وان سموك أبدوف بشرط جتين يعني شرطي وعدي لان جتين وانا تجت أوكي سيهن قوتا شرطي كيسا سيهن قوتا جتين جتشون تلاتين تون يرو كان هذا مال جتين غرغن دا خرا موتين دربون نجرمي خرا موتون دربنين غرا خرا إني دربوسانين إكي أتشران أتوالي جتين يعني إيشين درانو درقمي إيشي كوني وارا باتي قدي أتوالو درقمي سنتي شي تناجي والدرقم مخاد يرو كان انتلي أوكي طيب اتنين ركون قبو نديمته خرا موتين دربوسانين يرو موتي تشد وفي اتسوقو كأه waan ol ka'aa akkana akka gooraa jira achirraa utaalte jechuudha. Yeroo utaalte kana mootiin rifatee makiinaa isaa keessaa bu'ee of maasaati mastashfaa geesse jechuudha. Guyyaa lammataas eega fayyiteen booda haadhaan waan san itti deebi'uun fedhaa jetteen bakkuma san deemii akkas godhi jetteen ammas haadhi. Ammas deemtee akkas goote. Yeroo kana mootiin zooree hullaallashiidha garuu kan mootiitti aanu waziirri isaa yookiin itti aanaan mootiidha bu'ee kaasee ishii mastashfaa san ishii geesse. Ammas guyyaan sadaffaa akkasuma goote. Yeroo kana wala mootii wala waziir itti aanaan mootii hin laallashii. Haarisa yaani ashkara akkanatti yaani ashkaruma darajaan qabne takkattu lafaa kaasee haakima ishii geesse jechuudha mana haakimaa. Ammas guyyaa afuraffaaf akkis goote. Guyyaa afuraffaa kana wala mootii wala itti aanaasaa wala haarisasaa wala ummatinuu ummati gandaatu ishii dhiisan jechuu yeroo kana. Sareen akka carraasoo karaa dhufu ishii arge ishii lafarra kufee ciiseeru. Fuula ishii kan arraabee biraa deeme. Yeroo kana haadha galtee maal jettee namni takka na laaleen jiru har'aa jetteen jechuudha. Maal jetteerree haadhi namni ummata biratti of salphise akkana akka kee kana booddee isaa namni zooree isa laaleen jiru. Hatta sareenuu fuula si arraabee si bira darbee akkisii jetteen jechuudha. Meeshaa rakiisa of godhuun akkanaa jetteen jechuudha. Viidiyoo kana ani wanni waraabeef obboleeyyan kiyya warra TikTok irratti Facebook irratti waan hin taane dubbatu waan hin taane hojjetu. Haga fedhe nama qabeenya qabu mucaa darajaa qabu ka darajaan qabne ka fedhe yoo si jala deeme booddeen kee aakhira meeshaa rakiisa hin qabne ta'edha jechuudha. Isin amma koomentii ilaaluu fi laayikii ilaaluu fi waan adda addaa ilaaluuf dubbachuun malarra hedduun namaa. Wallahi billahi osoo birrii qaaruun walitti qabdanii duuniyaan tun aakhirri ishii booddeen ishii dhumachuun ishii mahmaa kaan hin oolle jechuu akkuma qaaruun jalaa dhumatte sin jalaallee dhumachuuf teessi. Birrii haga feetan TikTok irraa YouTube irraa yoo argattanillee waan darajaa keessan gadi buusu kabajaa keessan gadi buusu nama salphisu isin irra taree haadha abbaa keessan taree ummata biyya sanii salphisu. Hojjechuurra wallahi birrii saniin fufunyaan yoo nama bahee wayya obboleen kiyya darajaa keessan ofi gadi buusina. Ma birriin karaa waan hin taane dubbatamu malee hin argamu. Wallahi karaa halaalaatiin birrii argamturra caala. Akkamitti intalli dhalaa takka afaan ishii kana keessa waan hin taane dubbatti. Akkamitti waan hin taane hojjetu guyyaan kana lamman keessa ani viidiyoon ajaa'ibee lama agaree takka ka YouTube irra intaloota ka sheer godhan takka
takkammoo waan feene dubbattu takka ana maqaa isaanii illee hin beeku wala biyya isaanii illee hin beeku wala eenyummaa isaanii illee hin beeku garuu akkamitti intalli dhalaa takka birrumaa fi koomentii jecha waan hin jaalatamne waan namni hin jaalanne waan uummanni hin jaalanne akkamitti dubbatti wallahi sa'a ammaa tanarraa kaasnee rabbii keenya haa sodaannu gara rabbii keenya haa deebinu waan hin taane dhagee namni si jaalatu kamuu bakka ati jirtutti si dhufa haga feetemmoo yoo ofa rakkaste haga feetemmoo yoo waan ati birriif dubbatte an biraaf dubbatte ma fedhe yoo ta'u namni yoo jaalates kabajaadhaan hatta barka kasi jaalatu sunu jechan taane fi hojiin taane yoo sirratti agaru wallahi yeroo isaa sirratti fixata malee mustahil si fuudhee haadha manaa si godhata abadan dhiirri dhalaa kanaa hun jaalatu akkasuma immoo tabirriif jechallee waan feete dubbattu yookiin laayikii fi koomentii jechallee waan feete dubbattu warruma akka keetii shayxaanum akka keetiitu laayikii sii godha malee wallahi namni kaan laayikii sii godhu bas shayxaanum akka keetiitu laayikii sii godha mee namni qalbii isaa kee iimaan jirtu wala koomentii wala mukii isaa jaallaluu malaka carraarra dhufe garuu abadan laayikii sii godhu jechuudha obboleen keenya rabbii keenya hadiya binuu sinin jedha Video kiyadha kanuma fakkaata haga video bira wara garutti nagaan na jiraadha akkasuma video kiyammoo subscribe like godhina rabbiin karaa haqaara nu jiraachise haqaara nu haa oolchu sinin rabbileen kiyya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh